birana walin turte tu wajjin na wajjin turtu jiraattu amma amin kun mana qaba mana kana dhagee amin irraa mana kireeffadhe utuu achuma wajjin teenyu jaartii kiyya wajjin taanu amma amin kana wal jaallatani amma Samiraan kun nagaamti sagaleen jira dubbadhu akkasitti beeyta amin kana wal jaallatanii amma abbaatti illee dawwalte isin akkasitti mucaa ijoollee islaamaa tokkoon jaalladhee jira jette abbaadhaan ijoollee islaamaa tokkoon jaalladhee jira ijoollee jimma obboleessa kootii jette naasofsiifte abbaadhaan jennaan rakkoon qabu ati akka obboleessaa ta'iitii amanaan keenya si harkaa sitti kennineerraa jedhani amma abbaan jennaani ani shiriyaan kaadina hidhuu jennaan isiin abbaa ishee kallee gaafadheera abbaan sii wakkalattee hidhuu danda'a jedhani Siga lamati? Akkasitti inni kaasii kana hidhuu danda'ee siin jedhaan. Abbaa tokko nana kennani. Abbaa barbaadde hoogganadhuu jedhan. Yerooni kaa'idamu nama Saawudii keessa turte nama dubbiin meeqa irratti ka'ee jiru nama namni shugguxiidhaan sababii isii irratti dhahamee jiru firri irratti dhahamee jiru. Yaani ni kaa'idhuun bakka callisanii numa yoo namni tokko ni kaana hidhaa hidhee inni nama jechuudha gaafatamu abbaa manaa qabdaa kanaan dura heerumteettaa jedhamee gaafatamu. Gaafadheera. Ashi. Abbaa manaa heerumeen jiraan aan jette dhaggeeffadhe. Heerumeera addaan baaneerraa kalaa fi waliigneerraa inni qabamee biyyee galee naan jetteettan kanaan beeka garuu. Duraan hin beeka utuu isiin isan jaallatin inni annattaa softee utuu isan jaallatin durattan beeka yuan malee eega isa jaallattee kaatee miti kan hin dubbii kana baree jedhe. Aminu amma abbaa manaa qabaachuu si beektaa duraan jennaan hin beekudhaan hin jenne ati. Maal jedhe? Ati sila haasaat sila jettee si dhaggeeffachiisuu bane waraabaan siin haasa'an. Haasaat sila yeroo jalqaba galtu abbaa manaa sii duraanii hin beektamu hin beektu abbaa manaa siitii kan hiisise yaadattala moo sii badu sagalee kee abbaa manaa siituu hiisise. Nutu ragaadha dhaggeeffachaa jirra hundi keenya waraabbachaa jirra. Abbaa manaa siituu hiisisee jenna qabamtee turte duraan. Anaan immoo keessan. La abbaa manaa siitii miti naragaa Mubaarak. Dhaggeeffadhu mee warri gastii tasgabbaasin sagalee anis waraabaan jiraati. Abbaa manaa siituu hiisisee jennaan baasiftee siin jennaan obboleessa koo dagatti yaadachiisa. Lakki abbaa manaa sii hin beeku naan jette. Abbaa manaa sii heerumus hin beeku naan jette turte yaadatta. Moon dagatte. Ammuma waa'ee hidhamuu siirratti abbaa manaatu hiisisee. Akkaataa du'asii abbaa manaatii kun eega isiin duutee kaatee shortaa dawwalee baallagee ka'ee eega isiin fuudhamtee kaateen booda natti dawwalee Samiraanii edaa ummoisamoon tokko keekii bitattee bira dhattee keekii sana nyaattee dhukkubsattee akiraa deemtee kaatee naan jedhe. Akkama eenyuun ati boon jedheen. Bilbila irratti fadhe akkasanaan jennaan inni kaasaa akka eenyuun Samiraa kamin jedheen. Samiraa Wallaggaa jedhe eenyuun boon kaasaa kana haa ta'u jedheen telefoona irratti fadhe. Amiin. Hamma deemtee dawwale irraa kaasuun dide dhaggeeffadhu Mubaarak. Amiin waan adda baafadhu jira. Amiin dawwalee dhumayyii. Hello, Samiraan keekii marzii qabu nyaatee duute siin jedhee akkasuma siin jedhee. Samiraan tokko edda keekii nyaate marti gala keekii nyaatee jedhe. Keekii fudhattee bira dhattee akkasitti edda keekii sana nyaattee wajjiniin viidiyoo waraabaa taphataa bulanii ganama kanaa akiraa deemtee kaatee naan jedhe. Eenyuun ibbootii jedheen achumaan rifadheeyyuun bilbila irratti cufee beeyta. Bilbila gidee irratti cufee jedhu hamma deebitee natti dawwale irraa kaasuun dide ammas hamma sadeessaa deebitee dawwale sadeessaa gaafa deebitee dawwalu. Ati eenyuun ibboon jedheen ana amiin ibbaa manaa Samiraatii naan jedhe. Mootummaatti waliin ka'ee jedhe. Bu'aatiin jedheen akkamitti akkasitti duute natti himin akkamitti mootummaatti dawwaltaa. Eessa jirta ammaatiin jedheen amma eessa jirta ofii jennaan ani achirraa deemeera hadiiqaa tokko keessa jira achirraa gad deemeera an bakka sana jiru. Hadiiqaa tokko keessa jira achi deemee naan jedhe. Bu'aatii du'aa saree gootee akkamitti irraa baqattaatii hin qalladdamu hamma ogaa maal jennaan mootummaan fuudhaniiru naan jedhe. Akkamitti duratti himneen jedheen kalaas duuti. Bareedaa dhaggeeffadhaa Amiinii wajjin gaaffii akkamitti duratti himnee akkasiin duutee Amiinii jedheen akkamitti duratti himnee akkasiin duutee jedhee san jennaan nama kanaanii. Bakkuma jiru wallaalee waan hin godhu wallaalee jedhe achumaan dhiisee bilbiratti fadhe aaree kalaas. Ergasii yookiin rakkoo siin dhagahaa natti himaa
gaafa isin dhukkubsattu natti mee falaa yoo fi dadhabe maali mana yaalaa kottu keeti mana yaalaa geessinaa naan hin jedhu yoo maallaqa ofii dhabe maallaqa illee nan gargaara muti yoo kana kanuma irratti na aareechi maan dubbii sana jaalam jedhee dhiisan. Okay, amin itti jechuudha. Galatoomi bakkuma haara nutti aarte. Bakkuma haara nutti aarte. Amiinu argite hiriyaan si wajjin nyaatee dhuge iyyuu sitti aare. Akkamittati haadha manaa keetti. Mubaarik inni gaamu. Inni gaama galatoomi. Amiin gaaffii sirraa qaba. Akkamitti haadha manaa keetti ulfa ji'a 9 da'uudha guyyaa 5 haftee dawwaltee hello haati manaa kooti keekii baay'eedha abaluun nama maqaa balleessuu barbaadda jechuudha. Abaluun keekii baay'ee fudhattee dhufteennaan keekichi nyaattee ganama kana duutee shortaatti dawwaleeraa reeffa manaa baasuudhaaf cinqamta maal garuu amiin maal jechuudha kunoo waan nuti kana naaree amiin mucaa kana akkasitti duute ni beekta kanan siin jedhu kanaafan amiin haqa mucaa kana akkasii bira jiru tokko siin amiin miuti rakaasi waan sitti dallane kunoo riyaan keeti ni kaasii deeyyuu sitti dalla ilaala geessa miti la wanni anaaf amii walitti buuse kanuma keessanii namni akkasitti naaree baari kanne maal gochuudhaaf an kalaa beeka mootummaatti dawwale bee jedhe namni yoo summii nyaachise illeen namni kun dhaggeeffadhu hamma jaartii isaati mitiire gaafa sana bira dhaabbatee yoo fi dadhabee jedhe nama waraqaa qabutti binnee jechuudha maallaqaa waa hojjete mitiire yoo fi dandeettii dhabne jenne namatti binnee mubaarik maallaqaan kunoo waan akkanaati shakkii akkanaatu duute qoricha nyaattee duute jedhamee yeroo sanatti achi hin fuudhamin yoo bira dhaabbatee jaartii isaati amiin kun dhaggeeffadhu jaartii isaati bira dhaabbatee gaafa sana fuusisee yoo dhaga'edhame jedhe maal ta'a amma ofiisaati yoo dhaga'edhame jedhe maal ta'a amma biyya galamtii dhee isiinuu kan lubbuu isii dhabden jirti kan duuten jirti. Nannagaa. Amiin ni jirta. Nagaa. Amiin inni geessa. Amiin. Amiin. Ummatu sagaleen kon jiru. Jira sagaleen kee jira. Nama dubbachuun barbaanne akkan gootanii dubbichuudha. Anaaf amii wanti walitti buuse kalala. Wanti anaaf amii walitti buuse akkamitti jarjartee shortaatti dawwaltee fuusiftee haadha manaa keetii. Hin jedhe mucaanis dhufee maal jedhe akkamitti isaan immoo akkamitti dhaqee hiriyaatti mergitanii. Hello, Samiraani keekii wayii eda ummu Aymanooni Aysamooni fudhattee dhuftee jennaan nyaattee ganama duuti. Maa inni bakka dubbichi xaxamee haadha keekii irratti fannifameera jechuudha. Dhageessanii ennooti ni kaasii hidhe yeroo si dhukkubfatteetti jedhamu naageessi maaliif hin jenne amiin. Amiin dubbadhu. Amiin.